godina Harargee Bahaa aanaa meettaarraa dhufne. Godinoota Harargee lama irraa dhufanii Harargee Bahaa keessaa aanaa meettaa, aanaa Gooromtii, aanaa Malkaa Balloo, aanaa Dadar, Gooroo Guutuu, kan Ciroo, Harargee Lixaa keessaa aanaa Ciroo, Gubbaa Qorichaa, aanaa Asaboot, Mi'eessoo, Hirna, aanota godinoota Harargee Lixaatiif Bahaa keessaa aanaa hundarraa namni as hin jirre hin jiru. يا أمة خينا يا توتا قدا وقانين سلالو يومون قدام يا أمة خينا يا توتا قدام وقانين سلالو يومون قدام أفانين كوكولوس قرانا مدا وان دفدين قبدوني قبدا هندا قبينيا سرجو مونكين كي قدا خيري هندا خيساني قبدا قدام ماليف قدا دفدي مدد بودا بليسان تي مالينا موسين ودام توكو مالا دفدي توكو مو قبدا يومو يوم تقوم تسدين تمدان يوم ما يفقرت ويوي تمدان تنانا يا جيسي النبدو سيقدا تلتوتي أركيمي يومين غمدا تلتوتي أركيمي يومين غمدا جيروتي أركيمي يومين غمدا سيناتي أركيمي يومين غمدا غوتانك أركيمي يومين غمدا غوتانك أركيمي يومين غمدا شيكانك أركيمي يومين غمدا سينانتي رخت جيرودام غوت بيبتوني تديتي غولوي تدويدا سينانتي رخت جيرودام غوت بيبتوني تديتي غولوي تدويدا duraan dursee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaabbanni amma nu gargaaruudhaan dhuftan uummata muslimaa gurmuu Bahaa Oromiyaa irraa dhuftan baay'ee galatoomaa isiniin jaa hundumti keessanuu ijaa wal arguu keenyaaf galata rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanaafuu rakkoon isa haferraa isa darberra hafu caala natti fakkaata. Qaaleensi jireenyaalleen ol fuudhameera. Kanaan dura wanti namni qansiraa olee galu ilmaan keenya nin fayyada ture nullee fayyada ture bira darbinee uffata tokko illee itti bituu dandeenya natti fakkaata. Amma immoo lubbumaan jiraachuun midhaan kiiloo tokko bira 50 bitamee ilmaan afaan buusuun boqqolloo qamaxeefiin kiiloon tokko bira 100 jira. Kana feetirra hamaadha natti fakkaata. Rakkoon keenya gaafachuun dhabne gaafin keenya bakka argachuu dhabe. Qaama dhimmi laallatutti gaafin keenya kun maaliif akka fuudhamuu dide? Bara 1994 kaanee amma bara 2002tti biyya addaarra turre gara godinoota garaagaraarra. Bara 2002 godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Diddee isaadha. Dooyyoo bakka jaamu qubannee turre. Garuu 2010 asirratti ol baane arra waggaa 6ffaa lakkoofsisnee irraa ergaa asirra jirru. Waliigala waggaa 14 eega godina kana keessa galle. Waggaa 14 gaafin keenya baraan gaafatamuu hin dhiifne. Anaaf godinni nu deeggaruu hin dhiifne. Anaaf godinni gaafa nu deeggaran ol gaafa darbamu hin awwaalama hin ukkaamsama waan gaafin keenya kun gaafii seera alaa gaafanna yoo ta'es akka nu deebi'u barbaanna. Gaafii seera qabeessa yoo ta'e akka gaafin keenya bakka argatu barbaanna. Isin warri dhuftanii asitti nu laaltan garuu baay'ee galatoomaan isiniin jaa. Rakkoon kana caalu kan biraan jiru rakkoo qoonqoo duwwaa otoo hin ta'in inni baratellee borsilaa bakka gaajannee yaanna. Waggaa 6 ijoolleen keenya gaafa asirratti ol baanu ijoollee waggaa 5 jirtu 5 sanaan haftee kan tokko jirtu tokkoon haftee arra bakka sadarkaa fuudhaa heerumaarra dhaabbatan urmiin isaanii jalaa deemeera barnoota namni dhabe du'ee dukkana keessa jira namni baratellee waa ofirraa arga. Rakkoon cimaan inni du'ee awwaalamu qadaasaati inni jiru mootu nama wal qixxee jiraate homaa tokko waan namatti dhagahamu qabu barnoota irraa daangeffamne jechuudha. Akka sirna kanaan dura ture jechuudha. Numa warra Harargee asirra jiran irratti akka lammii sadaffaa afraffaatti ilaalamnaa jechuudha. Gara mana barumsaatiin ijoollee keenya geessinee nu galmeessuu didanii waggaa 6 namni baratin maali rakkoon isaa maal eessa dhaqa yoo ganaa barates umriin jalaa hin deema. Sammuun namaa yeroo itti barumsa fudhatu qaba. Yeroo itti barumsa irraa gara biraatti nama shaakaluu qaba. Yeroo barumsa fudhachuu dandeessutti ijoolleen keenya barumsa dhabaniiru. Warra kanaan booda immoo dhalatee itti adeemaa jirutu jira barumsa gahaa argataan jiranii. Inni dhukkubaa inni du'e isa jiruus dhabee du'as dhabee turraa maadha. Inni du'e mitira 3 iyyuu argateera keessa gadi kaameera. Nummoo warri olaafe kun duniyaarra jirru kun kan du'e ol ka jiru gidduu kana jiraachaa jirra jechuudha. Du'aan nu malee warri kafana argatee awwaalame iyyuu nagaadha iyyuu. Kan kafana dhabee awwaalamus bootaa isaa argateera jechuudha mitira isaa tarkaanfii 3 isaa.
Kana waan ta'eef obboleeyyan kiyya Oromoon biyya keessaas kan biyya alaa jirtanis akka rabbii isinii laaffisetti kennaadha beekumsis kennaadha qabeenyis kennaadha kan qabeenya dhabdan kennaa beekumsaatiin nu gargaara qaama dhimmi ilaallatutti Oromiyaa keessaa lafti hin dhabamne abbaa qabutu qaba lafa garuu nu lafa dhabne lafee keenya lafti nuti dhabne kun lafee abbaa keenyaati lafee haadholii keenyaati irratti harmi murame irratti kolaafameeti Oromiyaa jechuun kan murtaa'e jaalannee miti kan bakka kana teenya garuu gaafiin keenya bakka hin argatu gaafa ummanni biraa biyya bulchuyyuu nu wayya amma bara Oromoon biyya argate gaafiin keenya ni deebi'a jennee nuti abdii horannetti abdiin keenya dukkanatti akka nama makiinaa dhoqqee seenee dhoqqee keessatti hafee ta'e gaafiin keenya gaafa duraa yoo waa biraallee dhabne qoonqoo yoo iyyanne dafee nu dhaga'a mootummaan jechuudha gaafa wayyaaneen biyya bulchuyyuu arra gaafa Oromoon biyya qaba jennee yaannu keessatti waggaa ja'an Oromoon biyya qabu keessatti akkana hacuucamne kana sanaan dura lafa dhabuudhaan rakkanne malee waa'ee reeshinaatiin nurraa cituudhaan akkana iyyuu taane gaafa wayyaaneen biyya qabu san garuu kanaafuu isaana haasofsiistanii wal arguu keenyaaf alhamdulillaahi rabbil aalamiin kan itti nu himtanu akka nu bakka argannu bakka akka argannu lafeedha lafee keenya lafti nu dhabne kun lafee keenya lafee abbaa keenya lafee akaakayyuu keenyaati mirga qabna eessattuu lafti kun keenyuma waan ta'eef lafa qabnu kanarraa akka qooda argannu dhugaa dhabne namni dhugaa qabe duu filata barkan du'eeyyuu wayya nama dhugaa dhabee biyya duniyaarra jiraatutti nu kun ammaan tana dhugumaan wantummaan fedhe sunaa dhufu otuma dhaabni ummata kana bikka tokko geessee maal godhu jiraate anitti wareegamee ummanni kun yoo bakka argatellee waa tokko waan nagaa bisisun qabu namni rakkate waan fedhetu gala bar namni rakkate waan barbaade keessa gala rakkootu akkana nama godha malee waan biraa of keessaa qabaateef miti jechuudha namni yaada kiyya kana gara biraatti fudhatanillee akkana abartan rakkinni akkana na dubbisaa jiru jechuudha kana waan ta'eef obboleeyyan kiyya Oromoon biyya keessaa biyya alaa jirtan baga rabbii wal nu agarsiise sagalee kanaanillee baga ijaanillee wal argine kan ijaan agartanis kanan agarres rakkina keenya nurra jiru kana qaama dhimmi ilaallatu kun maaliif deebii akka itti dhabe maaliif akka gaafiin keenya bootaa dhabe naa iyyitanii narra isintu jira isin ol rabbitu jira akka naa gaafattaniin isin beeksisaa obboleeyyan kiyya baay'ee galatooma wal arguu kanaaf galanni karabbiiti jazaakumullahu wa khairan ummanni muslimaaf kan Oromoo taatanis hundumti keessan Oromoos kiristaanas kan taatan Oromummaadhaan dhiigaan tokko taane amantaadhaan yoo adda taanes Oromoon biyya alaaf biyya keessaa jirtan baay'ee galatoomaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya alhamdulillah rabbil aalamiin warra nu gargaartan jazaakallahu wa khairan akkanan isiniin jaa baay'ee galatooma